Kaatu hordoftoota YouTube chaanaalii Halimaa Aappii jalatti argamtan jirtu Oromootii qaalii shama harka fuunee bakkuma jirtan maratti egaa hordoftoota kiyya warroonni YouTube chaanaala kiyya faaraa taatan asuma subscribe like commentii waan hunda godhaa warroonni duran jajjabsitan illee hedduu galatoomaa isiniin jedha. Egaa Operaantii aappii ajaa'ibaa isinii qabadhee dhufee viidiyoon kiyya har'aa immoo aappii barnoota salaataa yookaan afaan arabiitiin shuruuxa salaataa jedhamu isinii qabadhee dhufee ofii kiyya waan irraa fayyadamee natti tolu isinillee irraa fayyadama akka isinitti tolu immoo abdii qaba. Operaantii irraa fayyadama isinillee wanta khayrii wanta wal nu fayyadu walii dabarsuun mala keenya aadaa keenya haa ta'uu kan beeyne walirraa baratu kan beeynu immoo wal barsiisuu kan beekuun beekaa kan beeyne immoo haa baratu warri beektan immoo warroota hin beekneef sheer godhaa fi daddabarsaa irraa haa fayyadamanii afaanuma kennan afaan Oromootiin shuruuxa salaataa barnoota salaataa hunda dubbifachuu akka dandeenyu inni kun isaa kana kunoo pileestoorii keessa gadi buufattanii barnoota salaataa akka namatti tola gadi buufadhaa irraa fayyadama aappii kana pileestoorii keessa gadi buufadhaati harka imaanaa harka irraa gadi buufadha kana hunda wanni hundi as keessa jira akkaataa du'aa akkaataa salaataa wanni hunda afaan Oromootiin akka barbaadanii dubbifattanii qura'aanan beeku akkamitti dubbisaa jettanii isin dhibuuf yaaddoftanii dalagaa salaataa keessa jiran hunda isaatu qaba kun akka kana maashaallah tabaarakallah gadi buufadha irraa fayyadamu hordoftoota kiyyaa akkaan namatti tolaa wanna barnoota salaataa wanna hunda of keessaa qaba maashaallah dalagaa salaataa kana kun afaanuma kennan akka ajaa'ibaa kanatti waan barbaadan keesseentanii dubbifattanii irraa fayyadamuu dandeettanii kun maashaallah akka namatti tola gadi buufadhaa irraa fayyadamaa hordoftoota kiyya isiniin jedha haalan namatti tola akka ajaa'ibaatitti gadi buufadhaa itti fayyadama kun maashaallah kun akkanatti waan hin beekne akkanatti keessanii dubbifannee irraa fayyadamnee wanta khayrii haa barannu irraa fayyadamaa isinillee waan na fayyade kana kun as keessallee waa baay'ee jira dalagaa salaataa wudu'a dalagaa salaataa baay'ee jira arkaana imaan kun keessa jira arkaan islaam kunillee kun islaamummaan utbaa shanqabaa isaanii kun akka ajaa'ibaa kanatti Allah malee gabbaramaan hin jiru akkasuma Muhammad ergamaa Allah jedhan ergaa kun akka ajaa'ibaa kanatti kun afaan Oromootiin akka ajaa'ibaatitti maashaallah akka nama dhibu afaan kennan dubbifannee waan hin beekne haaluma salphatti barachuu dandeenya irraa fayyadamaa kun gadi buufadha salaata jumaa kun keessa jiroonni hundi afaan Oromootiin akka ajaa'ibaa kanatti jechuudha kun pileestoorii keessa seentanii aappii kana pileestoorii keessa argattanii pileestoorii keessa irratti shuruuxa salaataa afaan Oromootiin ana isa kana isinitti mul'ata jedhee yaada hordoftoota kiyya baay'ee mul'ata warra shuruuxa salaataatti barreeffatanii gadi buufattan pileestoorii keessan irra seentanii waa hunda of keessaa qaba maashaallah arkaana imaan arkaana islaam akkaataa salaataa akkaataa wudu'a waa hunda of keessaa qaba gadi buufadhaa irraa fayyadama kanaan awwala gadi buufadhe kun isa kana
iddoo xiyyaa kan isiniin mul'ata. Salaata ibaadaa rabbii afaan oromoo kana. Isa kana aappii barbaaddan akkana gadi buufattanii gadi buufadhaa irraa fayyadamaa. Kana isa kana. Ani gadi buufadhee waan qabuuf isinitti argisiisee gaabbuliyyamtii irraa fayyadamaa. Akkaan namatti tola aappii ajaa'ibaati waa'ee diinii hunda of keessaa qaba. Haaluma salphaan irraa fayyadamaa hordoftoota kiyya. Turtii gaarii hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti jajjabaadhaa hordoftoota kiyya. Itti fayyadamaa irraa fayyadamaa hanga viidiyoo biraatiin isinitti deebi'utti aappii biraallee inshaallah viidiyoodhaan babbareeda ta'e qabadhee isinii dhufa. Akkanuma wanta gaarii waliif sheer godhaa walii daddabarsaa kan beekne walirraa haa baratu. Numa kana wal jajjabeessaa numa kanatu waan beeku waan beekne wal barsiisa. Wal jajjabeessuuf khayrii walii yaaduuf gaariidha. Jajjabaadhaa isin jedha. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.